Waan jaalalaatti si fide beekte warra isheetiin keessa si baata. Jaalalamaan haasawtaati. Jaalalamaan haasawta. Dhageessee waan akka rakkoon hin jiruuti ni kottu battaa'e. Eegaan firaasha gubbaa beekeessa namaatu bilbila. Meeraa leenurra. Way ajaa'ib immoo raqama haaraa bilbilame gaa. Riskii dhammoo raqama haaraa. Way riskii ta'uu naati. Hada? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Caaltu tan? Haa, ta'u mana kan jibira sammoo. Haayee caaltu amma dammas beekeetiin jiree. Anuma. Hayyee eessa jirtare amma? Hayyee bakkuma saniin deebiin ammaan gabbee dhufee si fuudha. Hayyee nagaatti. Nagaatti maali caaltu? Yoo wajjin guddanne ta'ee yaati yaada akkaatti maa obboleetti wajjin guddatan. Dhaabbadhu mee wanni kanaan jirtu. Toornaa keenyaa takka. Lakkoofsa laalaas kan magaalaa tana keessa wanni deemu jiru beekta. Micayyoota akkatti bilbila jeetu namni habiibii alaa qaba bilbila ni beekte. Osoo si bareedaa kana qabuuti. Si magaalaa shokolaataa kana qabuutiin kabiraa ala barbaada. Hayyee nafaas. Laa wallaahi biyya ollaa keenyaati. Barta fira kiyyaati. As kan Yollee ollaati bar. Lakkoofsa laala. Isimaan deemee fidee dhufamee ka'e amma mana achi gamasiisan dheeramee ka'e achitti nu eeyida. Amma akkatti ciisin hayi mana ribaa kasi jiftaa rakkinatti. Deem fidee kalaas yoo dhalaa fidee. Akkatti ciisiniiti amma mana teessumaa saldeeneeti. Ati achi teessee nu eeyida akkasitti gabbee ka'e fidee dhufa. Hayyee deema. Hayyee ka'e. Ganama anchisuun ka'e hin qabdu duraan hin balleessite. Jettaniire. Hayyee dhufeetiin jiraachuun dheegi. Hayyee Deefiti siree tanaan xiqqisoo tolchaa beekte. Namaan fideettee dha. Ka'eetiin firraa mana maqaasa sirreessa. Mana duraanuu sirreessitee deemti. Jaartiin nama nagaati. Xumurame kan galma. Eessatti kana turte? Hayyee maali jirtoo? Kooseen. Hayi seena. Akkam? Nagaami taa'e dubbisa hoo? Wal agartanii? Wal agartee maali jirtoo? Wal agartanii? Wal agarree bara kun fide. Asitti ammatti keessumatti rakkisin. Maali jirtoo? Tola kita isheen eegu jirti. Kan inni itti naasa. Intala dheeraa kiyyaati bara. Hayi. Amanne? Adeema keetti muu? Biyyumarraa amma dhufte biyyarraa una bilbilanii barbaadinaan jaanii barbaadee dhabe. Kura akkana sii bara qauma kiyya harkattee amma natti walitti. Biyyarraa amma dhufteeti? Biyyarraa amma dhufte. Hayi micayyoo nama maan tana dhufe waan fakkaattu hayiiti killee beeytee ta'a qorolli irraa ammaan tana bee fakkaatti. Maashaallah. Wanta tuwe. Walboo fakkaattanii jeessa lamaan. Hayi obboleeyyiin miree mana adeeranii jechuun maal jechuudha danda'u. Abbaa kee abbaan ishee obboleeyyiin bara. Idaanoo kanaaf akkana wal fakkaattan. Kotteen qubaan nullee. Maashaallah isin jedhani. Nuti beektaa magaalaa dhalannee guddannee baadiyyaatti dhalannee guddannee beekte. Sanumaa fi gaamciyyoon nama amma dhufe sitti fakkaate. Malee waan biraatti nuti eegattu. Nuti jechuun furtuu fakkaanne hedduu beektee osoo bareedina illee hedduu hin taane dhiiga keenya nama harkisa. Hayi waan babbar waan nuti qabne jiru jira malee waan nuti qabne miti. Gis bakkeetti san osoo hin taane garuu akkas yaanii osoo hin taane immoo namni tokko kan akka laaltee si dabbaruu jira. Akka laaltee dhiini isaa si harkisu jira. Nuti jechuun warra sanirraa tokko. Mata akkasiitiiti ammaan tana mee feetiin ka waa jejjee omtee bi'a. Hayyee akka keessummaan afaan duwwaan kaa'ini. Dafiiti mee waan isin dhugduuf waan isin nyaattu illee kan itti fidamee dhabe. Hayyee. Bareeddu amma dhufteeti. Yoo machii kaatee irra siin baate yoo. Tureetiin jira eegaan eebbifee. Turtee jirta kaayee bara mata shammoo jagee jirti. Shaniin jaamti. Amatuma lama jirti. Lamuma qofa? Lamuma qofa. Akkasitti turtee jirti. Kanaaf akkana bareedee. Hayyee warri keessan nagaa? Wallahi nagaa. Ummaaji, abbooji. Alhamdulillah mta keenyaas. Obboleeyyan keessanji, warra ollaaji, warra gamanaaji, warra garasiiji. Alhamdulillah mta keenya tamaa murtaan fayyaa qabnaa isinoo akkan. Nutis nagaa egaa akkuma konkolaataan ogartu kana fayyaadha. Dhiifa maqaa keessan gaafa maqaan keenya. Maqaa kiyya faaya. Maqaan kiyya faayoodha. Ati amal si jaa. Faayuma sanii bara maqaan kiyyaa sanis fayyisaadha. Mashallah maqaa keenya wal fakkaata. Wal fakkaataame? Kanaan siin jeefa.
Maqaan qaata wal harkee garte. Subhanallah. Fira ta'uu dhabnu bar. Firmaa. Haasee gaa. Haasawaa wajjin jiru. Akkasii. Hayyee maaliif jirtan? Jalliftan kaasaa qaba. Bara keessummaa haasee jenni. Hayyee bishaan fudhadhu. Maqaa isii hunda wal baranne. Haaya. Ayyoo tee gaafadhe. Aabboo gaafadhe. Hayyee. Achi Mee gubbaan. nyaadha akka kanallee laawwanii gaati beekte? Hayyee. Nyaadha mee fudhadhaadha. Nyaata nyaata. Jala taphatti fudhadhu gaa. Hayyee. Hayyee. Nyaatu gaa. Tabbata kaani jiru. Haaya ta'e qofti tapha dhugaa nyaatu gaa. Keessumaa inni. Gaarii dalate laamaan maayaa. Waan akka sodaatin. Manni keessaniis mashallah ni mudate. Akkasii. Dhuguma jaltamoo silaa kamii? Dhugumatti boo? Wallahi manni keessan ni bareeda akkuma warri jirus. Ma bareeda. Manni keessan galus mashallah. Mee akkuma nuti bareedni manni keessas bareedaani? Mashallah manni ni bareeda. Sila biyya keessatti akkana tolfattanii irra jiru. Badala biyya namatti akkana tolfattan. Iyyuu hunda keessa waan hin bakka akkana biyya namaa keessa bareeffattan. Haayee. Biyya teenya sanitti silaa kan mana bareeffattan irra bareedaadha. Biyyaan qabdu kana caalu biyya irraa qabna. Biyyattis tolfannee asitti. Waa waan Hanga keessa dha. Biyya hawaata kan qabdu. Ayi bareedu. Nyaadha mee kaa? Itti jira bara. Kasini. Faayo. Hayi nyaadhu. Seenyu itti maqaa warra adda gaddeeman. Maqaa kiyya faaya. Maqaan kee faayo isa? Kiyyallee fayyisaa siin jeemi. Mashallah maqaa kiyya wal Faayo. Faayo fayyisaa. Akka Maqaan kiyyaa keessi sirrii walitti deema. Gartee Kai sirrii walitti deema keessi keetiif kabbaasii wayita koree maqaa? Jechuun san jechuu yoo sun taane isii maqaan isii faayoodha. Kiyya fayyisaadhaa mire faayoo fayyisaa jedhame. Amala keefa dursan itti deebuu jirtu natti fakkaatte. Haati gaadessama Miciyyoon ijoolleedha suuta irraa deema. amma mucayyoo obboleettiitii jettee fiddee Obboleettii jettee fidee faayoo fayyisaa. waan akkanaa hin shakkin tana Maali gaa shakkina tiyetta? nama fira kiyyaa hunda akkuma shakkiteetiin firraa deem jeeniif nama oofe. Obboleettii shakkaaree dhugaa akkanatti. Kan shakkin faayoo fayyisa maqaa walitti deemee jira. Ajaa'iba qabdaati. Namni obboleettii fi shakku akkana hin jirjirte. Siituu hedduu qalbii dheerata. Amma maal jette faayoo fayyisaa jette faayoo fayyisaati si? Amma waan naaf ati jiru jiru mucayyoo hin dhaga'iniiti. Akkasuma dhiisi. Akkasumatti ammaan tana sa'aan buttee jirti kan dalagaa deemaati. Lallaalaati madbakaas mucayyoo gaggeessisa haala waadaa si karaa sin beektu beekte. Arrallee moo? Haa konkolaa isinii gosa gara dhuftee isin deete dhiire. Sa dhaga'i. Mucayyoo irraa dhufteen keessumaadha isin mana kana. Bakka hundaafuu keessuma. Kanaafuu warra mucayyoo ammaan tana ol seente dalagaan deem. Waan akkanaa nuraanis. Fonkaashatti biyya namaa jira dalagata malee kan jiraatu jettee. Ambar biyya namaas jechuun isa Akka kan dalee akka mana keessatti beektaa. guyyaa tokko carraan tanaa kana haafi manallee babarsiisi. Akkanatti kaa gabbaasiisuu qaba. Dhageeffatu mitiyyoo mana guutuu garsiiseetiin jiran. Waa hunda agarsiise waan takka takka kaafee dafee galuu himire mana waan haaraa ta'eef sanumaan garsiisee malee hundaa miti bara agarsiiseetiin jira hundaa. Takka takka waamaa hafe bichaa waama isiin dagattee gartee san si gaafatti malee ansanii kun sa'aan keessatti jirti keetiin deemaa nagaan tura. Fayyee faayoo ta'e. Dhaabbadhu mee. Alawaadaa yoo seenaman bakka shunkurtii jirtu bakka qullubbii bakka timaatii jiru kanan dandeewu. Isii garsiisee isiin ni beekti. Aboodis nagarsiistee jirtu yaa deemtu. Haa si garsiiftee? Agarsiisee hundaa. Akkana karoora addaan nun qabdu bareedduu tiyya. Hayya deemeetiin ture shaallaa galgala asirra walitti deebina. Deemtee? Hayyee deemi. Yalla nagaan tura hin sodaatin manni keeti. Hayyee shaachii taphadhu. Bareeddu. Obboleettiin ta'e dhageessee maarsin jedhe. Mana tottolchi nyaata godhi manni keeti bakka isiin hin beekne immoo agarsiiseetti. Bakka ati hin beekne boodarraan si garsiisaati ati hanqasitti waan isiin si garsiifte haa beektu amma ka'ii daddalagge haa wakka akkanaa takkaa fuudhee. Bareedduu isaan seeyyan mana obboleettiitti yaa jiran. Keetii nama waa agarsiise kanillee ol deemtu. Isiitun keessi ijji keessi maal fakkaattis ijji adii qofa akka jirutti. Ijji isii keessi ammaan tana burcuqqoo gartee amma warshaan baasa warshaa intarnaashinaal qajamusan ijji isii sanuu fakkaatti. Dhaabbattee ni hojjetti. Ayi turtee jirti dhiiroo shunkurtii fi ablee fi qullubbii dhabde. Ookee jala deemu qaba. Waa geessuufi qaba. Tanaa miti yoo. Abatu waa isii wali fakkaattu. Tanaa miti yoo tajaajila. Keessa barbaadaaf mee. Tulleen hin taatu. Shukulaata
Turulleen bifa isiitiin sila waraana deemti jaalalaaf hin taatu garuu. Ammaan harka kunoo. Kana kan jaalalaaf kana tokkichuma yeroo tokkotti kanninaan mucayyoo onnee sii banee seeni. Faaya. Hayi maal godha jirtu isa? Oomee waan kana nyaadhu waan jaalalaatti sii fide beekte boodoo seetiin keessaa sii baata. Jaalalamaan haasawtaati. Jaalalamaan haasawtaati. Jaalalli kana jaalaluma tana beekee laa waan akkanaa tana laa. Jaalala jechuun achi gubbaan sillee ni fakkaatti beekee jaalalli. Sana fakkaatti. Oomee kana nyaadhu dura. Walumaa qabadhu. Gaafa qabuun ni tota. Allee kanaaf gadda akkatti naa kana irratti ilaalaa beekte. Aboon nama mi'ooti. Eessa fidu? Ni mooftii. Wallahi fiidhaan mi'ooti. Anaatu sii fide gaa. Kana jechaasa. Eegumatti mana keenya dhuftee as diddu. Waan ati gartee itti gammaddu waan babbareeddu waan amma sila beekaatti na sinaqe malee ati nama seenuu qabu jechuudha. Eessa seenuu qabu? Dhageesse bakka jaalala gartee itti sirriitti naaf itti waliif galu jechuudha. Bakka sani malee bakka kanaa kana barsiisuudhaaf nama na keessa jirtu wanni kana. Kanaafuu kutaa hirriibaa sanii beektaa san dheeneeti wajjin sirreessina. Anas sirreessallee rakkoon hin jiru ati nama bira dhaabbattanii naase. Lakki kutaa hirriibaa akkami seenaa yoo isin dhuftee? Isiin sa'aatiin isin dhuftu anaaf beeka. Isiin sa'aatii 11:55tti bakka kana ol seenti. Ammaan tana sa'aatiin meeqa sa'aatii tolime bilbila laala. Amma sa'a 9:15. Daqiiqaa meeqa qabna jechuudha. Sa'a dhaa'u kan sa'a fiiginaadha. Garuu yoo isin dhufte sumaatu beeka. Rakkoon qabu. Okay. Atiinis wal beeytanii obboleetti ta'eeti. Anaanis naafis wal soddaadhaan harka booda jaalallee jalqabuuf deemna fakkaata. Balummaa akkanaa inuma hin jirtu. Hayyuraa ol bani haa bira kun bani. Ol seenime. Mana anaatiif reefu tana waytanaa fi obboleettiin ta'e. Rafnee achirraa kaan anaa sirreessee suneetu maal dha? Waan reefuun tana achi qabeessi hin jedhi beektaa? Yoo isin dhuftee mushkilaatu nu kaanuu irraa gattaa'e. Isiin bar sa'aatii isiin dhuftu sitti hime. Siitu beekaa yoo isin dhufte. Akkasii hime. Ani si himeetiin jira. Sumaatu itti gaafatama yoo isin dhufte. Dhageessee waan akka rakkoon hin jiruuti. Mee kottu gattaa'e. Hi.